Guyyaa har'aa kana kottaa akkaataa biizaatti hojjetan waliin ilaallaa jechuudha. Akkasumas wantoonni biizaadhaaf qopheessee isa kanaadha. Akkuma argaa jirtanii filfil baarisiidha, zayituunaadha, zaatarii fi zayituunaadha. Akkuma argaa jirtan jibuniidha. Akkasumas immoo timaatimii waxame jechuudha. Timaatimii waxame jechuudha. Kunuuti haala kanaan biizaa hojjennee jirra jechuudha. Har'a ka madaamitiyetu iddoo istiraa deema sababa saniif jedhe jechuudha. Biizaa zaatarii fi biizaa jibuniiti jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Namoonni tokko tokko zayitii jala dibuu dandeessu. Ani garuu zayitii jala dibu zayitiin itti gadi qabata beektanii ammalaa kuni Wanta kuntaan ofuma irratti ol ka'aa gaafa daakuu jala firfisitan ofuma isaati irraa ol ka'aa jechuudha. Sini galee gaafa zayitii jala biddifte immoo gadi qabata. Zayitii saniinis hojjedhe arge garuu gadi qabata. Gaafa zayitii hojjetan. Garuu immoo gaafa daakuu jala firfisitan biizaala gadi siniin qabatu jechuudha. Hin qabatu gadi. Ofuma isaati ol ka'aa jechuudha. Daakuu immoo duuba isaasan irraa xaraddanii jechuudha. Kana fakkaataa haala kanaan hojjetamee jechuudha. Akkuma argitan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa gootii galata waaqayyoo isiniin jedha. Baga nagaa taatanii warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya taa'e bortaa artan iskirtuu malfaa ta'e. Aansuudhaan akkuma argaa jirtanii biizaa kan hojjedheedha. Biizaa akkuma isinitti agarsiisanitti jechuudha. Biizaan wantoonni biizaa irraa hojjetamu isa kanaadha. Kun gimmaasha irratti naqeetiin jiraayyuu akkuma argaa jirtan jechuudha. Gaafa immoo hojjetamee jedhamu haala kanaan bareeda jechuudha. Ammalaa feerni ala hin galchine hojjedhe malee feerni ala hin galchine ganaan feerni ala galcha jechuudha. Garuu gaafa feerni ala galchitu haala akka duratti hedduu bareedaadha jechuudha. Kanaaf Ramadaan waan gahaa jiruuf isa amma jala shaakalaa warri hin beekne illee shaakalaa isiniin jedha. Biizaa hojjechuun waa hundumatti beekamu waan nama barbaachisa beektanii. Waan nama barbaachisa. Daa'ima qofas miti kan guddisaa jirru waa hundumaa hin hojjennaa. Mana keessa sun hojjennaa, daa'imaan guddifnaa. Waan garaagaraas hojjennaa jechuudha. Wanni nuyi hojjenne baay'ee wanni nuyi hojjenne hin jiru bara. Daa'ima biratti waan baay'ee hojjennaa jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen akka kootitti hedduutu jira. Ijoolleen akkatti hojjechaa jiran jechuudha. Kana fakkaataa akkanatti hojjechaa jira jechuudha. Haala kanaan hojjechaa jira. Xiqqoo kaameraan kiyya gadi hin qabamne iddoo gadi qabame bareedaa ture. Kaameraan xiqqoo ishee ol qabamee ol laalaa eeggatanii mul'atu baay'ee. Yaa akkaasaatti hojjetan hin beektan waan ta'eef isinitti immoo hin barbaachisu. Warri immoo nutti himattan immoo isiniif hin hojjedhe rakkoo hin jiru. Jechuudha. Kana jechuudha. Maaliif mooyaa gaafa barattu jaraaf osoo hin taane ofii keetiif amma immoo kun isa lammaffaan hojjechaa jechuudha. Namoonni tokko tokko akka waan kun jaraaf hojjetanii mooyaa barachuun ofii keetiin malee yookaan jara san qofaaf miti. Si galee kanaaf mooyaa barachuun bakkuma hundattuu bareedaadha isiniin jedha. Akkasuma abdii ishees kun xolxol jette keessa na duubumaan hin deemtu. Akkatti hojjiniin biizaa hojjettee abdii isaa hojjinillee. Kan fakkaatu jechuudha. Ijoolleen beektan ijoolleen tokko tokko kan nanaa ajaa'ibu keessa jechuudha. Maalidha? Maaltu shaggaree nyaata hojjennaa? Maalidha? Hidhaa qabnaa? Kan jedhan baay'eetu jira. Garuu obboleewwan koo nyaata hojjechuun barnoota. Ofii keetti irraa barattaa bara. Waan baay'ee irraa barattaa bara. Amma nyaata biyya keenyatti hojjetamuu hin beekne asitti baay'een baradha jechuudha. Dhugaa baay'ee baratta. Waan baay'ee irraa baratan jechuudha. Dirqama isaan qofaaf miti jechuudha. Ofii keenyaaf illee barumsa nu ta'a waan baay'ee irraa barannaa. Gallee amma biizaa kanas hojjechuu dandeenya. Wanta siruu biyya keenya illee hin jira. Guutee akka gizee duraanii sanii miti jechuudha. Amma wannuma hundatu biyya keenya illee jira jechuudha isin galee. Kanaaf hojiillee yoo hojjettani isin kabachiisa. Akkasuma immoo barnoota illee isinii ta'a malee nama tokko hin miidhu jechuudha. Ana akka kootitti osoo hunduma isaa nyaata hunduma isaa iyyuu beekee baay'ee maaliif na fayyada malee na miidhu. Maaliif warra bira jirtu ta'e hanguma gizee bira jirtuuti malee saniin booda immoo barnoota si ta'e mana kee keessatti itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Isin galee akka futaayiraa, geemaatii, wantoota garaagaraati busaan buusaa waan adda addaa kana bakka mana kee keessatti
hojjetachuu hin dandeecha barannee irraa jechuudha gaafa galleellee jechuudha. Yookiin fi farreen hin jiru akkas goone hin jira biyya keenyas hin jira kan elektirikii hojjetu yookiin gaasii kunis kun gaasii hin jira bitachuu dandeessan hin jira. Hundi isaayyuu qarshii yoo dhabame malee waanti biyya keenya dhabame tokko hin jiru. Isin galee wanni biyya ormaa jiru biyya keenya illee hin jira jechuudha. Xiqqoo ishee qarshuma tanatu gaara ol koree balee jechuudha. Isin galtee kanaafiyyuu yoo hojjettanii galtanii indee anammaa dhugaa dubbachuuf yookiin of jejjii akkas jechuu osoo hin taane rabbi suuqii annoo galitti mana nyaataa banadhu naan jedhan jarri kun jechuudha. Atumti mana nyaataa bannaa sin gargaara naan jedhan namtichi kun dhugaa waaqayyo sin gargaaraa yoo mati mana nyaataa bantee an jedhu nyaanni kee baay'ee nutti tolaa. Maaliif nyaata nan hojjedha nyaatuma arabaa kana sirriitti hojjedha jechuudha. Kanaaf baqa si fayyada beektaa amma si galee yoo hojjedhe dirqam godhee sanan hojjedha jechuudha. Maaliif baqa baradhe kaa inde gaafa baratte immoo jara sanis fayyadee ofillee ofii keetiillee barumsa argattee ofillee fayyadde jechuudha. Galtee nyaata san kanneen osoo hojjettee namni keenya immoo sirriitti nyaata jechuudha. Si galee iddoo gurgurtee hojjettee iddoo gurgurtee hedduu takka guddii dhalleedha jechuudha. Biyya keenyatti immoo nyaata hojjechuun hagam kan nama kaasu nama mana nyaataa banattee hagam kan nama kaasu warra hojjetutu beeka jechuudha. Innaa namni mana nyaataa keessa hojjetu faayidaa guddaa qabas fi innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaadetti itti fayyadamaa dhugaa rabbi itti fayyadamaa sirriitti itti fayyadamaa yoo warri ijoolleen hin beeknellee baradhaa nyaata hojjechuu baradhaa sirriitti. Dhugaa rabbi isin fayyadamalee isin miidhu baradhaa. Innaa kanaafiyyuu ani har'a kun madaa miti yeesuu istaraa deemu heddii fi naa hojjedhu naan jettee dafee ka'ee fi bukeechee fi hojjedheef jechuudha. Isin galee hojjedheef maaliif ishiin hin beektu beektanii ishiin amma hin beektu beekteen hojjettu ishiin jechuudha. Dhugaa dubbachuu jechuudha hin beektu dhugaa hin beektu baqa ana natti himta fa'a adoon deemin odoon galeeffaa akkaataa xariiqa isaan itti bukeessan akkaataa itti hojjetan naan jetti beekta waan hunda isaan baqa narraa barachuu barbaadde laa beelaa agartanii akkas jechuudha bara namni isaanuu gargaaranii natti himta siin jedhu amma akka naan jetti bara nan qaana yoo ishiin akkas naan jetti kana ishiin araba taatee akkamitti akka naan jettiin jedha garuu isaan hin beekan nuti irra beekaa saniin jedha laa nuti yoo waan tokko karoosine nuti waan hundarraa dafee qabata saniin galee isaan irra jechuudha. Innaa kanaafiyyuu immoo isin fayyada malee isin muudhu nyaata illee hojjedha rakkoo hin jiru ofii keetis galtee nyaata kana hojjettee qarshii irraa argachuu dandeessa waan ta'eef saniin galee wanni hunduyyuu faayidaa qaba wanti faayidaa hin qabne hin jiru addunyaa harratti. Innaa kanaaf akkas gochuu yaadaa isin jedha hordoftoota kiyya hin tuffatina. Innaa kanaaf abdii sadardaa nuuf ta'ifama. Kanaaf isin fayyada malee isin miidhu jechuudha. Akkasuma kun hojjedhe xumureetiin jira jechuudha. Akkanatti fakkaata jechuudha. Gaafa firni jala galchitan isa kanaadha halluun isaa isa kanaadha gaafa firni jala galchitan jechuudha. Hin beektanii biizaa zaatarii fi biizaa jibuniiti jechuudha. Kan agartanii namoonni zaatarii namni jala anamma jibunii kana hin jaaladhu. Dhugaa hin jaaladhu namni jaalattanii jirtu beeku komentii irra kan hin jaaladhu. Alaa isoo fidan ta'es maakii hojjettee hin jaaladhu. Geen kan wannaan hin jaaladha kan zaatarii hin jaaladha. Akkasuma akkuma argaartan daabboollee tolfadheera. Daabboollee tolfadhee jira jechuudha daabboo ofii kiyyaaf hin tolfadhe immoo. Innaa daabboon kaafumaaf hin tolfadhe digii geessitanii daabboo ofii kiyyaaf hin tolfadhe jechuudha. Digii qabu. Innaa daabboo immoo ofuma kiyyaaf hin tolfadhe isiniin jedha hordoftoota kiyya. Isa kanaadha akkasuma warroonni mana kanaaf haarawaa taatan guddisu kaa baay'ee rakkoo guddaadha. Abdii sana rabba shaarte. Ani yeroo man viidiyoo waraabu dhugaa rabbi hedduu isa kana rabbasti. Innaa kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyya isa kanaan hojjedhe jechuudha. Mi'oota jaalattuun koomentiitti na barreessa. Zaatarii jaalattu immoo kan jiwinii jaalattu ani garuu zaatariiti malee busiin jaaladhu. Innaa akkasii isiniin jedha kun asitti daabboo tolfadhe ofii kiyyaayii jechuudha. Ofii kiyyaaf hin daabboo tolfadhe immoo isumarraa hin daabboo tolfadhe hedduu takka mi'aa. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kana fakkaata har'a kanan isinii waraabe. Ramadaan illee gahee warroonni hin beekne amma shashaakalaa. Ani Ramadaan jalaa galaa jira. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa ta'a fayyaa ta'a akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan sabskraabii gochuu maamila taa'e.
warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadha isin jedha. Yaada fi qeeqoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isin jedha. Innaa kana fakkaata kaa biizanii hojjennee jechuudha. Yaa warroonni immoo zayitii illee jala dibdan ta'a garuu zayitiin itti gadi qabata gaafa jala dibdan. Wanno daakuu kana isinii wayya ishee daakuu irraa xaxxaraddanii homaan ta'u. Amma gisee warra naqu irraa xaxxaragee irra naqee jechuudha bakka. Hedduu takka bareedadha. Hedduu takka bakka hin gubatulleedha. Bakka irraas ofuma isaatii ol ka'a jechuudha. Akkasi.